Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya televezyiinii Itoophiyaa irraa oduu sa'aatii kana waliin Taaddasaa Tarrafaati hanga xumuraatti waliin tura. Oduu jalqabaatiin Afrikaanonni tokkummaadhaan ta'anii rakkoo isaanii hiikachuuf injifannoo Adwaa irraa barachuu qabu jedhan Ministeerri Muummee fi Ministeerri Dhimma Alaa Dammaqa Mokonnin. Ayyaanni injifannoo waggaa 125ffaa Yuugaandaa Kaampaalaatti kabajamee jira. Dabalata qabna. kabajame Adwaa fi Pan Afrikaanizimii mata duree jedhuunis mariin paalaanii hayyoota siyaasaa fi seenaatiin taasifamee jira. Yuunivarsiitii Maakareereetti Profeesara gargaaraa kan ta'an Echeno Bocheesiin injifannoon Adwaa Afrikaanotaaf bilisummaadha jedhan. Africa went through phases of colonialism and imperialism. Afrikaanonni injifannoo Adwaa irraa ka'anii garbummaa Awurooppaanotaa jalaa bahaniiru. Amma garuu hunda caalaa dhimmi xiyyeeffannoon ofirraa dhorkuu qabnu bittaa warra adii lammaffaadha. Afrikaanonni waliin mari'annee bittaa warra adii lammaffaa gama dinagdeetiin nutti dhufaa jiru ofirraa dhorkuu qabna. Ministeerri Muummee Taanaa fi Ministeerri Dhimma Alaa Dammaqa Mokonnin ergaa dabarsaniin Afrikaanonni injifannoo Adwaa irraa barannee tokkummaadhaan qormaata ardii keenyaa injifachuu qabna jedhan. Itoophiyaanonni durii tokkummaadhaan injifannoo Adwaa galmeessisan. Kanaafuu Afrikaanonni tokko taanee injifachuu dandeenya. Uummata Yuugaandaaf ergaan dabarsu tarkaanfiin olaantummaa seeraa kabachiisuu Tigraay irratti fudhanne bilisummaa lammiilee biyya keenyaa mirkaneessuufi. Ministeerri Aadaa fi Turizimii Hiruut Kaasaa gama isaaniitiin Afrikaanonni bilisummaa akka argataniif injifannoon Adwaa ka'umsadha jedhan. The basic fact behind this victory was wise leadership, unity and determination. Iccitiin injifannoo kana hooggansa cimaa tokkummaa fi kaka'umsa lammiilee Itoophiyaa diina ofirraa ittisuuf qabanidha. Itoophiyaanonni rakkoo keessoo osuma qabanii diina isaanii alaa dhufe injifatani. Tokkummaan yeroo sana tures baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu ture. Dhaloonni ammas haala qabatamaa siyaasa dinagdee fi hawaasummaa xiinxalee hubatee biyya isaa guddisuu qaba. Ayyaana injifannoo Adwaa Yuugaandaatti kabajame kana Imbaasiin Itoophiyaa Yuugaandaa jiruu fi Yuunivarsiitiin Maakaraaree waliin ta'uun kan qopheessanidha. Ayyaana injifannoo Adwaa waggaa 125ffaa naannolee hundatti kabajuuf hojiin hojjetamaa ture milkaa'uusaa Ministeerri Aadaa fi Turizimii beeksiseera. Ministeerri Aadaa fi Turizimii Dr. Hiruut Kaasaa ibsaa dhimmicha irratti kennaniin naannoleen hedduun hanga sadarkaa aanaatti hawaasaaf maalummaa Adwaa irratti hubannoo uumuu isaanii himanii jiru. Kabajni ayyaana Adwaa bara kanas hawaasni hundi Adwaan seenaa kootiif hubannoo jedhu akka qabaatu carraa kan uumeedhaas jedhan Dr. Hiruut. Ayyaanni kun hanga ammaattis naannolee biyyattii garagaraatti hanga aanaatti kabajamuu kan himan Dr. Hiruut akka biyyattiitti ammoo guraandhala 19 hanga 23 bara 2013tti magaalaa Finfinneetti sirna garagaraatiin kan kabaju ta'us beeksisaniiru. Ayyaanni Adwaa tokkummaa lammiilee Itoophiyaa kan cimse ta'uu dabalatas maqaa Itoophiyaa addunyaa irratti kan beeksisedha jedhan hayyoonni Yuunivarsiitii Jimmaa. Mallas Amdee Yuunivarsiitii Jimmaa irraa kan nuuf ergee Nuuruu Amaanoo akka ta'anitti qindeesseera. Injifannoon Adwaa lammiileen Itoophiyaa tokkummaan hiriiruun wareegama kaffalanii birmadummaa biyyaa injifannoo itti eegsisanidha. Injifannoo Adwaa ilaalchisuun ETV wajjin turtii kan taasisan Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisan seenaa qarqaaraa Profeesaraa Tamaskeen Lammeessaa injifannoon Adwaa biyyoota Afrikaa biroof balbala bilisummaa kan bane ta'us biyya keessatti garuu hanga wareegamni itti kaffalame seenaan isaa hin barroofne jedhaniiru. Haalli barreeffama seenaa biyya keenya rakkoo mataa isaa kan of danda'e qaba. Hunduu gahee biyya kana keessatti gumaacheen Adwaa dura waan hedduu jira amma waan keenyi waa'ee Adwaa waan ta'eef malee bara 1970moota keessa akka lakkoofsa warra Awurooppaatti Gregorian kalendarii waraana lama gaggeeffamee ture. Waraanni lamaan gaggeeffame sun Guraaf Gundet kan jedhamu. Sanarratti illee uummanni Itoophiyaa injifannoo mirkaneessitu qaama isa weeraruudhaaf dhufe sana ofirraa deebise. Kan Adwaa sitti aanee dhufe akkuma sana aarsaa kaffalee wareegama of taasisee humna weeraraaf dhufe sana ofirraa deebise.
garuu rakkoon samaa inni akka hirmaannatti akka gahee taphachuutti hundumaafuu seenessa Itoophiyaa keessatti bakka argateeraadha. Rakkoon guddaan kan inni jiru akkasi. Eddeeddee tokkotti hooggantoonni maqaan abbaan isaaniillee kan hin jirre jira. Itoophiyaan sadarkaa idil addunyaatti beekamtii akka argattuu fi giddugala dippiloomaatotaa fi dhaabbilee idil addunyaa hedduu akka taatu kan taasise injifannoo Adawaati kan jedhan Yuunivarsiitii Jimmaatti barsiisan seenaa inni biroo Balaayi Bayyana ammoo mallattoo tokkummaa kan ta'e injifannoo Adawaaf xiyyeeffannoon kenname hanga barbaadamu miti jedhaniiru. አንድነታችን የሚያጠናክሩልን ነገሮችን ሁሉ ጊዜ መዘገብ ያስፈልጋል። የአድዋ injifannoo Adawaaf bakki kennamuufii qabu kennameefii jira jedhee hin amanu. Yeroo hunda wantoota tokkummaa keenya cimsan irratti xiyyeeffachuu qabna. Wanti kun guyyaa Adawaa qofa ka'uu hin qabu. Sababiin isaas maqaan Itoophiyaa jedhu kan beekame injifannoo Adawaatiini. Kanaafuu hooggantoonni sadarkaa hundarra jiran wantoota miira tokkummaa uuman kanneen akka Adawaa filachuun xiyyeeffannoon irratti hojjechuu qabu. xiyyeeffannoon Adawaadhaa kenname gadi aanaa ta'uu fi seenaan waa'ee injifannoo kanaa irratti barraa'ee hanga barbaadame ta'uu baatus dhaloonni ammaa tokkummaa cimaa yeroo Adawaa ture ijaarsa biyyaa fi hiyyummaa injifachuu irratti irra deebi'uu akka qabu hayyoonni kunneen amaniiru. Haala mijataa hin turre keessatti farda isaa qabatee Ilibaaborii bahee Wallaggaa bahee Jimmaa bahee Shawaa keessaa bahee haga Adawaatti deemuu jechuun waan salphaa miti jechuudha. Bifa kanaan aarsaa akkasii kafalanii eeganii nuyi har'a sadarkaa kanatti aarsaan kana gaafatullee yoo jiraachuudhaa baate yeroon isaas yeroo akkasii waan hin taaneef garuu wantoota barbaachisan irratti hundumtuu kan jiraatu hundumtuu kan ta'u kan hojjetamu kan daldalamu aangoonis qabatamee kan hoogganamu biyyi yoo jiraattedha. Biyyi diigamtee aangoon qabatamu hin jiru, daldalli gaggeeffamu hin jiru. Hojii siyaasaa ta'u, hojii dinagdee ta'u, hojiin hawaasummaa biyya diigame keessatti wanni hojjetamu hin jiru. Kallattii kamiinuu haa ta'u, kan biyya keessas, kan biyya alaarraas birmadummaa fi tokkummaa biyya kanaa kan tuqu, balaarra kan buusu, uummata kana biyya dhoowwachuu wanta danda'u irratti uummanni Itoophiyaa sabaaf sablammoonnii fi uummattoonni biyyichaa Adawaarraa tokkummaa isaa baratee sana hojiidhaan agarsiisutu irraa eegama. Birmadummaa biyyaa tokkummaa cimaan eeguu fi garaagarummaa jiran wal dandeessisuudhaaf mootummaan hawaasa wajjin hojjechuu akka qabuudha hayyoonni kunneen kan dhaaman. Guddina diinagdee biyyattii fi jiruuf jireenya lammiilee Itoophiyaa jijjiiruuf kan itti abdatame hidhi haaromsaa guddichi Itoophiyaa ammas haamilee guutuudhaan kan itti fufu yoo ta'u hamma ammaatti garuu dhiibbaan gama biyyoota alaa tokko tokko irraan dhufuu cimaa dhufeeraa jedhame. Itoophiyaan gama dippiloomaasiitiin hojii bal'aa hojjechaa jiraattus mariin biyyoota sadanii sababoota garaagaraatiinis gufachaa tureera. Ammas taanaan garuu hojiin ijaarsa hidha kanaa akka karooraatti qabameen kan itti fufaa jiru ta'uu gorsaan addaa ministeera bishaan jallisii fi enerjii obbo Mootummaa Maqaasaa turtii ETV waliin taasisaniin dubbataniiru. Amma ta'e fuulduratti deemna walii galla amma ndagana immoo duubatti deebina achirraa duubatti deebineeti waa tokko irratti walii gallee deemuu hin dandeenya. Kanaaf ammas mariin kun kan dhaabbatee miti akkuma beekamu itti fufaa jira. Biyyi keenya Itoophiyaan immoo akka walii galaatti marii kanaan dhimma kana hiikuudhaaf rakkoo gama hundaatiin jiru hiikuudhaaf of kennitee hojjechaa jirti. Kun yeroo adda addaa ibsinee jirra. Haa ta'uuti malee fedhinnaa gam tokkootiin dhimmi dhumuu hin danda'u. Fedhinnaa qaama hedduu barbaada. Kanaaf fuulduratti deemnaa jennu gara duubaatti innaa deebi'u sababa adda addaa ka'ee innaa tokko gama Gibsiitiin yeroo biraa gara Sudaaniitiin akkasitti ka'ee deemuu hin dandeenye. Haa ta'uuti garuu nuti ammas akka biyyaatti waliigalteedhaan dhimma kana fixuu qabna. Waliigalteedhaan dhimma kana fixuun immoo kan gargaaru Itoophiyaa qofa otoo hin ta'in Sudaaniinis Gibsiinis waan gargaaruuf waliigalteedhaan haa fixnuu kan jedhudha kan deemaa jiru. Hayyoonni biyya Masrii fi Sudaan dhugaa waa'ee hidha haaromsaa kanaa dhoksuu fi carraa argatan hundaatiin Itoophiyaan Masrii fi Sudaaniin miidhuuf hojjechaa jirti jedhanii holola hin taane addunyaatiif tamsaasaa jiru kan jedhan obbo Mootummaan hayyoonni biyya keenyaas haqa Itoophiyaan hidha haaromsaa irratti qabdu addunyaatti akka beeksaniif waliin akka hojjetamuu ta'uu himaniiru. Amma biyya
Ijiptii wajjin hoo ilaallu hoo wal dorgomsiifne ilaallu jarri hayyoonni isaanii daangaa adda addaa keessa jiran biyya adda addaa keessa jiran waa'ee kanarratti barreessaa oolu. Maaliif qalbii addunyaa ofitti harkisuudhaaf jechuudha. Nuti immoo kanarratti xiqqoo qixxee isaanii deemaa jiru duubatti hafnee jirra jechuudha. Kanaaf hayyoonni gama seeraatiin haa ta'u gara ogummaa injiinaringiitiin haa ta'u gama biraatiin ogummaa biraatiin haa ta'u barreessuu qabu waa jechuu qabu. Kanaaf jarru warri amma warra Ijiptoo fudhan waanuma somaa dhugaa fakkeessaniiti biyyatti facaasaa oolu. Nuti immoo dhugaa otoo qabnuuti dhugaa sana baafnee ibsaan jiru. Kana ibsuudhaaf immoo mootummaa qofaa miti kan ibsu. Hayyoonni akkasii yuunivarsiitii adda addaarraa qaamni adda addaa irratti hirmaachuu qaba. Hojiin dippiloomaasii akkuma jirutti ta'e ijaarsiidha osoo addaan hin citiin kan itti fufu ta'a. Kanaafis hawaasni deeggarsa kallattii maraan taasisu cimee itti fufuu akka qabus obbo mootummaa maqaasaa waamicha dhiyeessaniiru. Piroojeektiin hidha laga Abbaa irratti gaggeeffamaa jiru piroojeektii qaama tokkoo miti. Piroojeektii ministeerri tokko hojjetuu miti. Piroojeektii uummata Itoophiyaati. Kana ta'uusaa immoo uummannis mirkaneessee jira. Wanta buusuu qabu ofii isaarraa hambisee fedhii isaarraa kutee kennee asiin gahee jira. Amma gara 178 irra gahaa jira. Kuni cimee itti fufuu qaba. Sana qofaa miti gama adda addaatiin horii walitti buusuudhaan maallaqa buusuudhaan qofa otoo hin ta'in ogummaa qabu namni irratti hirmaachuu qaba. Yaada kennuu qaba. Amma addunyaan akka fedhanitti keessa seenanii waa yaada ofii ibsachuudhaaf carraa guddaatu jira. Sooshaal miidiyaa adda addaatu jira. Yaada adda addaa kaasuun hin danda'ama achi keessatti hirmaachuun barbaachisaadha. Akka waliigalaatti garuu biyyi kun akka biyyaatti yoo waliin taane qindoofnee hojjennee fi yoo jabaannee kakaan biyya kana misoomsuun ni danda'ama. Akka danda'amus wanti ilaalaa jiru jira. Ijaarsi hidha haaromsaa Itoophiyaas yeroo ammaa 78 irra kan ga'e yoo ta'u guutiinsi bishaanii marsaa lammaffaan ganna dhufu keessa kan raawwatamu ta'us ibsameera. Godina addaa Oromiyaa naannaa Finfinnee magaalaa Sandaafaa bakkeetti manneen barnootaa Jimaa Sanbateetti sagantaan baniisa jalqabbii raabsa barruulee barnootaa fi uffata dambii akkasumas sagantaan nyaata barattootaa eegalameera. Barattoonni godinichaa akkuma barattoota magaalaa Finfinnee tajaajila nyaataa dabtaraa fi uffata dambii ittiin baratanii akka argataniif murtee kaabineen bulchiinsa magaalaa Finfinnee murteesseen barana eegalee bajata bulchiinsa magaalaa Finfinneetiin tajaajila kana ni argatu jedhameera. Sagantaa kanarratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa fi kantiibaa ittaantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee argamanii jiru. Sagantaa kanarrattis barattoonni 161,061 ol kan fayyadaman ta'uu himamee jira. Bajanni sagantaa kanaaf qabames birrii miliyoona 600 fi miliyoona 69 ol jedhamee jira. Godinni kunis ollaa Finfinnee ta'uu isaatiin qabeenya uumamaa qabuun tajaajila murteessoo ta'an Finfinneef kan kennaa jiru ta'ee osoo jiru waggoota darbaniif dagatamee tureera. Hawaasa naannichaa sababa kanaatiin barnoota dhabee ture. Barnootaan utubuu fi piroojeektiiwwanii fi sagantaawwan garaagaraa qophaa'aniis hojiirra oolaa jirus jedhamee jira. Sagantaa nyaataa barattootaaf dhiyeessuu, uffannaa fi dabtara raabsuu har'a gaggeeffames qaama kanaa ta'us ibsamee jira. Sagantaa kana barattoonni manneen barnootaa idilee dura hanga sadarkaa qophaa'inaa fayyadamoo ta'uu jedhameera. Ji'oottan jahan darban keessatti baay'inni du'a kanaan dura rakkina daandiitii wal qabatee mudachaa ture 15.8 hir'isuu danda'amu ministeerri geejjibaatti manni maree nageenyaa daandii biyyaalessaa beekseera. Manni marichaa raawwii hojii isaa baatii jahan darbanii gamaggamee jira. Gamaggama kanaanis tattaaffii balaa tiraafikaa lubbuu lammiilee galaafataa jiru hir'isuuf taasifameenis waggoota lamaan darban keessatti jijjiiramni gaarii mul'atus balaa kanaan caalmaatti hir'isuudhaaf garuu ammas hojii guddaatu eeggataa jedhamee jira. Gama kanaanis hojii nageenyummaa daandii hawaasa hirmaachisee irratti xiyyeeffachuun barbaachisaa ta'uun waltajjii gama kanarratti ibsamee jira. Ministeerri geejjibaa Aadde Daagmaawit Mogas balaa tiraafikaatiin waggaa tokko qofatti namoonni 4,000 lubbuu isaanii dhabuu himanii jijjiiramni yeroo dhiyootti as mul'achaa jiru nu daguu hin qabus jedhanii jiru. Hojii hubannoo cimuu manni maree nageenyummaa daandii biyyaalessaa dhaabbilee federaalaa fi naannolee wajjin ta'uun hojjetaa jijjiiramni mul'achuu eegalus sirna gamaggamichaa irratti ibsamee jira. Hojii qindoomina kanaanis du'a sababa balaa tiraafikaatiin mudatu kana durattis wal bira qabamee yoo ilaalamu hir'isuun danda'ameera kan jedhan ammoo hoogganaa mana marichaa obbo Yoonaas Ballaxaati jechuun Faasikaa Ayyaalaw gabaasteetti.
Tajaajila geejjibaa si'ataa ta'e kennuu fi qajeelfama daballii tiraafikaa bahee sirnaan hojiitti hiikuuf hordoffii cimaa taasisaa jiraachuu abbaan taayitaa geejjiba Oromiyaa beekseera. Hoogganaan abbaa taayitichaa obbo Abdulqaadir Huseen addatti yaada ETV'f kennaniin balaa tiraafikaa qaqqabaa jiru hir'isuu fi dhiyeessii geejjibaa fooyyessuuf qindoominaan hojjetamaa jiraachuu dubbatanii jiru. Teediroos Tolaa dabalataa qindeesseera. Qajeelfamoota daballii tiraafikaa sababa qaala'iinsa gabaatiin wal qabatee bahee fi dhiheenyatti immoo daballii gatii boba'aa ilaalchisee daballiin gatii geejjibaa fooyya'ee bahe tajaajilamtootas bifa hin miineen akkasuma abbootiin konkolaataas bifa gabaa keessaan baaneen kan qophaa'ee hojii irra oolaatii jiru ta'uu hoogganaan abbaa taayitaa geejjibaa Oromiyaa Abdulqaadir Huseen himan. Uummanni keenyas akka miidhamne waan lamaan wal simsiisnee taarifa hojjennee jirra. Ji'a lama akkasiin ta'a taarifni kan hojjetame. Taarifni kunis kiiloomeetira 100 irratti qarshii 10 kan dabalame. Akkasuma shallagamaa jechuudha. Kiiloomeetira biroo irrattis hammam kan jedhu akkasitti shallagama. Kan boba'aan beekama achirraa ka'amee amma taarifa kanaan dura seeraan kafalamaa ture sana irratti kiiloomeetira 100 irratti qarshii 3 fi wayi kan dabalame jechuudha. Alseerummaa daballii gatii geejjibaa mudatu hambisuudhaafis hojjetamaa jira kan jiran hoogganaan abbaa taayitichaa Abdulqaadir Huseen uummanni mirga qabuun fayyadamuu qabaa. Kanaafis to'annoon tajaajilaa fi gatii taarifa geejjibaa irratti taasifamuu cimee akka hojjetamulleen himaniiru. Dirqisiisuu hin danda'u. Seeraan dhoowwamaadha. Uummataaf tajaajila kennuudhaaf dhaqee jira. Waan tajaajila kennuuf sana immoo seeraan mootummaa murteessee fi akka kafalamu erga godhameen booda sanarra darbee kana kafaltan malee isin hin fe'uu wanna jedhu seeraan hin danda'amu. Karaa irras dhaabsisee kana kennitan malee konkolaataa keessaa bu'aa jechuus hin danda'an. Yoo barbaachisaa ta'e nun baasu yoo jedhan taarificha hojjetame nun baasu yoo jedhan mootummaa wajjin dubbachuudha. Abbaa taayitaa geejjibaa wajjin dubbachuudha. Haa ta'uti garuu imaltoonnis ta'e tajaajiltootni yookaan abbootiin geejjibaa mirgaa fi dirqama seera tiraafikaa baheetii jiru kabajuun itti fayyadamuu akka qabanilleen ibsameera. Konkolaataan kamiiyyuu gaafa hojii kanatti bobba'ee buufata konkolaataa keessaa uummata fe'ee yoo bahu gatii taarifa isaa manxafatee bootu sirra jiraata. Uummanni keenya kana laaluu qaba. Sana qofa osoo hin ta'in buufata keessattis buufata miini miidiyaa qabna. Miini miidiyaadhaan buufanni sun sararri buufanni sun ittiin keessummaa sana hundumarratti taarifni isaa hammana jedhameetiin ibsama. Haa ta'uti haala fedhii bal'aa gama geejjibaatiin jiru fooyyessuudhaaf dhiyeessii fedhiin wal simsiisuudhaaf kenna tajaajilaa gama geejjiba naannoo Oromiyaatiin jiru fooyyessuudhaaf mootummaan xiyyeeffannoo guddaa kennee hojjetaa ture jedhan obbo Abdulqaadir Huseen. Hamma danda'ameen abbaan taayitaa abbootii qabeenyaa naannoo kanatti dhiyeessii haala mijeessuu danda'u wajjin marii geggeessuudhaan konkolaattonni akka dabalamu baay'ee isaa godhamee jira. Yeroo ammaa kana akka biyyaatittis mootummaan biyyaas industirii geejjibaa kana jajjabeessuudhaaf abbootii qabeenyaa as keessatti hirmaataniif deeggarsa adda addaa mimmeessituu adda addaa kennuudhaan itti galamaa jira. To'annoo tiraafikoota cimsuun meeshaa saffisa to'atuun gargaaramuun balaa tiraafikaa dabalaa dhufe xiqqeessuudhaaf hojjetamaa jiraachuunis ibsameera. Akka naannoo keenyatti iddoowwan balaan tiraafikaatti baay'atanitti binnee galchinee jirra. Meeshaalee raadaarii jedhamu jira, akeekkachiistuu ifaa kan jedhamu jira, alkool testerii kan jedhamu jira. Meeshaan saffisa hir'isu jira. Kana mallaqa hamma humni danda'ameen bara kana bitameet rabsamee jira. Kan kanaan dura jirus jira. Isa kana sirriitti itti fayyadamuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Konkolaattonni gurguddoon 150 daldala Itoophiyaa gara biyyaa galchuu fi gara alaa ergitu caalmaatti si'eessan Jibuutiitti hojii eegalan. Konkolaattota kanneeniif doolaarri miliyoona 11 baasii ta'u dhaabbanni tajaajila loojistikiif geejjiba galaana Itoophiyaas beekseera. Itoophiyaaf Jibuutiin hariiroo dippiloomaasii fi obbolummaa baroota dheeraas kan qaban yoo ta'u, dinagdeen Jibuutiif tajaajila buufata doonii ishiin kennitu irratti kan hundaa'e ta'us ibsamee jira. Daldalli Itoophiyaan gara biyyaatti galchituu fi gara alaatti ergitus dhibbeentaan 90 karaa buufata doonii Jibuutii Itoophiyaa fayyadamtii jedhamee jira. Konkolaattonni har'a Jibuutiitti hojii eegalan kunis tajaajila daldala biyyaa kan saffisiisan qixa barbaadamuun akka raawwatamu gargaaraas jedhamee jira. Konkolaattonni kanneen Jibuutiitti argaman hojii kan jalqabsiisan hojii gaggeessaan dhaabbata tajaajila loojistikiif geejjiba galaanaa Roobaa Magarsaa tokkoon tokkoo konkolaattota kanaa kumtaala 500 fe'uu danda'u jedhaniiru jechuun Salamoon Abagaaz gabaaseera.
Qonnaan bultoonni 700 ol godinaalee Wallaggaa Arfan keessatti qonna irraa gara investimentii ce'aniif leenjiin kennamaa jira. Leenjiin guyyoota 4 turu kun haala hojii uumuu, qabiinsa maallaqaa fi rakkoo furuun danda'amu irratti xiyyeeffataas jedhamee jira. Dhimma beektashoo dabalatasaa qindeessiteetti. Naannoo Oromiyaa godina Wallaggaa Bahaa, Wallagga Lixaa, Horroo Guduruu Wallaggaa, Qeellam Wallaggaa akkasumas magaalaa Naqamteetti qonnaan bultoonni 769 gara investimentiitti cehaniif leenjiin kennamaa jira. Waltajjii leenjii kanarratti kan argaman hoogganaan biiroo barnoota leenjii teeknikaa fi ogummaa Oromiyaa obbo Eebbaa Garbaa leenjichi kan xiyyeeffatu hojii uumee qabiinsa maallaqaaf rakkoon yeroo uumuu maloota ittiin hiikamuu danda'amu irratti jedhan. Qonnaan bultoonni kunniinis hojii haaraa osoo hin taane hojii beekan irratti hirmaachuudhaan akka milkaa'anii fi hojjetan Tamajiras jedhan obbo Eebbaa Garbaa. Isin leenjifamtoonni asitti argamtan leenjii kana argachuu qofa otoo hin taane leenjii kanaan booda investimentii waan jalqabdaniif alreedis hojii keessa galtanii waan jirtaniif liqeeffachuu sodaachuu hin qabdan. Maallaqa ofii qusattan deebistanii liqeeffattanii akkaataa seera jiruun deebisaa kan itti aanus liqeeffatee hojjetee deebisaa gara badhaadhinaa deemuu qabna. Investara ta'uu qabna. Investarri samii irraa gadi hin bu'u. Investoroonni biyya kana keessa turan, investoroonni biyya alaa dhufan hundumtuu akkasiin hojjetu. Gara investimentiitti ce'aa waan ta'eef sochoostoota himaataa dabalatee isaan kanaaf leenjiin kun qophaa'ee faayinaansiin barbaachisu, maallaqni barbaachisu akkaataa hojii isaaniitiin kan kennamuuf ta'a. Lafti barbaachisus magaalotaan bulchiinsa magaalotaan qophaa'ee jira. Isin qofti yaada irratti hojjettan akka adda baafattaniif leenjiin kun murteessaa waan ta'eef kennamaa jira. Bulchaan istaanaan godina Wallaggaa Bahaa obbo Darajjaa Abarraas godinichatti qonnaan bultoonni 182 gara investimentiitti ce'anii hojjechaa jiraachuu himuun hojiin agro processingii, manufacturingii fi tajaajila irratti hirmaatanii akka hojjetaniif mootummaan haala mijeessee fi waan jiruuf carraa kana gama kamiinuu itti fayyadamuudhaaf qophaa'aa ta'uu qabu jedhan. Akka kanatti argamne hundumtuu muuxannoo waliif qooduudhaan, muuxannoo wal jijjiiruudhaan, walirraa barachuudhaan, walirkaa fudhachuudhaan, waan walirraa baranne fudhannee galuudhaan hanqinaalee isa tokko biratti arginu immoo sirriitti adda baasnee walitti himnee karaa itti hanqina keenya fooyyeffachuu dandeenyuun immoo leenji'uun murteessaa waan ta'uuf sirriitti kana giddu galeessa godhatanii yoo jabaattan hojii gurguddaa hojjechuu dandeenya. Akkaataa dambii investimentii fooyyeen qonnaan bultoonni kunniin qonnaan bulaa adda duree irraa gara abbaa qabeenyummaatti ce'anii fi kanneen hayyama investimentiin kennameef ta'uunis beekamee jira. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Bareessoo Tamasgan qonnaan bultoonni gama investimentiitti ce'an kunniin qabeenyaa harkaa qabanii fi leenjii ogummaan kenname kanarratti hundaa'uun bu'aa caalmaaf akka qophaa'an waamicha dabarsanii jiru. Kana malees carraa liqii baankii mootummaa mijeessatti fayyadamuudhaan investara ammayyaa ta'anii argamuudhaa fi hanga danda'ametti hojjechuu qabnas jedhan. Amma kan barbaachisu kiisiin akka guutu, gumbiin akka guutu, konkolaataan akka bitamu, lafti akka badhaadhu, namni akka badhaadhu, qabeenya waaqayyo uumamaan nuu kenne irratti humna keenyaaf yaada keenya daballee leenjiif dandeettii sammuu ogeessonni keenya nuuf kennan, baankiin keenya nuuf kennu toora isaa qabannee nama ammayyaa'e, investara ammayyaa'e taanee karaa ittiin biyya kanaaf utubaa taanee Oromiyaaf utubaa taanee ardii Afrikaaf addunyaa irratti beekamuu dandeenyuun tattaaffiif aggaammii jalqabame ta'uusaa gamanumaa beekuu qabna. Biiroon qorannaa yakkaa Koomishinii Poolisii Federaalaa Sibaat Naggaa, Abbaay Walduu fi Keeriyaa Ibraahim dabalatee shakkamtoota hooggansa olaanoo adda bilisa baasaa uummata Tigraay 20 irratti hanga ammaatti jecha ragaa namootaa 285 fuudhuusaa mana murtiitti himeera. Biiroon kun shakkamtoota 20 himannaan isaanii galmee sadiitti adda qoodame yeroo qorannaa manni murtii sadarkaa duraa federaalaa ramaddii araadaa kenne keessatti hojiiwwan raawwate barreeffamaatiin mana murtichaaf dhiyeesseera. Hojiiwwan poolisiin yeroo isaa kenname keessatti raawwateera jedhee keessaa sananni dabalataa gareen qorannoo naannoo Tigraayitti argamu ergeef adda baasuu fi jecha ragootaa fuudhuun isaa gurguddoodhaas jedhamee jira. Ammas meeshaalee waraanaa shakkamtoonni gareedhaan itti fayyadamaa turan to'annoo jala oolchuu, sanadoota qorannoodhaan argaman hiiksisuu akkasumas jecha ragoota hafanii fuudhuu fi hojiiwwan biroo dhimma kanaan wal qabatan raawwachuuf guyyaan 14 akka kennamuuf poolisiin gaafateera. Abukaattonni shakkamtootaas gama isaaniitiin qorannoon ammaa kun waan haaraa hin qabu, hirmaannaan shakkamtoonni yakka keessatti qabu jedhamee adda bahee hin dhiyaanne, Abbaay Walduu umurii kanatti hidhamuu hin qabanii akkasumas Sibaat Naggaa hakiima dhuunfaa isaaniitiin akka wallaansa argatan haa taasifamu yaada jedhu dhiyeessanii jiru. Gaaffiin wabiin
gallakkifamuu shakkamtootaa kabajamee fi kanneen sooramarra jiran ammoo maatiin isaanii maallaqa soorama isaanii akka fuudhaniif bakka bu'ummaa akka kennatan abukaattonni gaafataniiru. daawwataa kan jirtan televezyiinii Itoophiyaatii gara oduu maddeen biyya alaarraa argannitti dabarra.